walitti nama nus dhaloota akka jennu jama san ta'uu yoo baanne seenaan nu adaba san ta'uu yoo baanne seenaan nu adaba. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa har'as viidiyoo biraatiin walitti deemnee jirra. Viidiyoo biraa qabadhee dhufee jira. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoowwan nama bashannansiisan, nama kolfisiisan akkasumas viidiyoowwan barnoota irraa barannus qabadhee dhufee jira. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Viidiyoon Maakii Ooros namoota hedduu ajaa'ibsiise, namoota hedduu rifachiises ni jira. Haga xumuraatitti na faana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan ሰብስክራይብ godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa. ለምሳሌ አጫሉ ስታስመስል ዘፈኑንም ታስመስለው እስከሚሞት የዘፈናቸው አብዛኞቹን እንችላለን። ኦሮሚያ ትችላለህ ማለት ነው። ከዳ እንዴት ቻልከው ዘፈኑ? እኔ በጣም ነው የምወደው እሱ። እሱንም ዘፈኑ ስለምወድ ሁሌ ስሰማ አጥንተህ ተለማምደህ ማለት ነው። በ3 ቀን ነው የቻልኩት። ቃሉን በትክክል ትለዋለህ? ሳታዛባ? በትክክል ኦሮምኛውን ትለዋለህ? Afaan Oromoo hin beeku garuu haceewwan jaaladhuuf sirba isaa nan danda'a jedha. Jirtu ijoollee Tuulamaa jirtu ijoollee Maccaa jirtu ijoollee Baareetu jirtu eessa jirtu Boolee Dirra Gadaa eessa jirtu Inna Gaamuu duuba sana jirtu ijoolleen Oromoo jirtu geerar naan jettu geerar naan jettu meekee kaleelure badi naan jettu meekee kaleelure ani maalan geerara kaloo yaada yeelala irri kaloo itaakin toojira irri carreen qufni itaa karchallee jira karchallee amboo jira yaallee hamma dandeenyu kana caalaa alboonus sinaasgabbarre guddaa akka wajjin bubbullu yaallee hamma dandeenyu kana caalaa alboonus sinaasgabbarre guddaa akka wajjin bubbullu sun waanuma jiru obsina sodaa fakkaate kayaanishitti cabsaa. Sirriitti fakkeessee jira. Sirriitti sirbee jira. Sirba Haacaaluu haala adda ta'een fakkeessee hojjetee jira. Nama ajaa'ibsiisa. Asirratti wanti baay'ee nama ajaa'ibsiisu mucaan kun afaan Oromoo hin beeku, dubbachuu hin danda'u, haasa'uu hin danda'u. Garuu Haacaaluu waan jaalatuuf, sirba isaa waan jaalatuuf shaakalee akkanatti sirba isaa fakkeessee hojjechuu danda'ee jira. Fakkeessee akkanatti sirbuu danda'ee jira. warroota dhiiraatu dubartoota birrii fixeetu sin jaalladha lubbuun koo onnee koo ati narraa deemnaan nagaan qabattaniitu nama maraatitanii maallaqa namadhaa warri gurtan naafame maalni sin nama jaalattanii maaltu jijjiiramni maal sinii dhufa gaarii. Akka nama guddaatitti akka nama ga'eessaa tokkotti waan hedduu adda baasee beekaa waan hedduu hubachuu danda'a. Asirratti akkamitti dhiironni tokko tokko dubartoota akka itti fixan akkanatti dubbatee jira. Dhaamsa akkana dhaamee jira. Dhugumaan kun baay'ee nama ajaa'ibsiisaa dandeettii addaa qaba. Jaalalli si qabee beekaa? Jechuudha maal nama guddaa caalta? Si qabeen beeku gonkumayyuu oo daa'ima sin qaba jaalalli bar. Ayyee ishina gaafayye. Jaalallichi sun harkaan akkatti nama qabata lukaan akkatti nama qabata waan isaa waan jaalalladha waan beeku. Akkamitti nama argaan nama qabu akkamitti nama qaba beektaa? Eeshi. Nyaata si jibbisiisaa, hirriba si jibbisiisaa, taa'uu si jibbisiisaa, ka'uu si jibbisiisaa. Intalattii jaallatte sana bilbila kee fuuldura kee intalattii dhumatu dhaabbata suuraa si dudduuba kees yeroo kaatus yeroo teessus waa'ee dhuma intala sanaa yaadda jechuudha si jaallattu sana akkasi hin goone takka. Yeroo midhaan dhiitu yeroo midhaan dhiitu beelee beeku numa waan akkasii jiru qaama midhaan argannaan.
Gaafiin akkanaa kun daa'ima haganaa kanaaf ni barbaachisa jedhee hin yaadu. Gaafii akkanaa kana osoo daa'imman akkanaa kanneen gaafachuu dhiifnee bareedaadha. Maaliif gaafiin nu gaafatamnu umurii keenya wajjin deemuu qaba. Kanaafuu namoonni tokko namoonni asirratti gaafii ijoollee akkanaa gaafattan kun sirrii natti hin fakkaatu. Mee isinis maal jettan waa'ee kanarratti yaada keessan barreessaa. Haa ta'uutii asirratti dandeettii isaa tilmaamuu dandeenya, hubachuu dandeenya. Gaafii kamiyyuu gaafattanii jettan sirriitti itti yaadee akka gaafii isin gaafattanitti isinii deebisuu danda'a. Dandeettii addaa qaba. Nama kamitti dhuunfeef? Jaarsi namaatiif fadha. Jaarsa nama leen fedhu? Dardarri faan warra yeroo deddeemu tokko jira adaba godhadhaa jeenarra. Jaarsuma namaatiin fedha amma faa keessaafu eegaan heerumee deemee jechuudha. Diiguun barbaada bultii namallee. Ammoo masaanuu hedduun jaaladhu hedduun fedhan. Jaarsa namaa malee dhiiga keenan dalagu ammaa. Dardaroo? Jaaladhu. Maali? Inni fuula dhabee ilaa ammattaa jiruuf hin beekne. Ammoo waan inni heerumee jiruuf jaarsuma namaatiin jaaladhe. Ati jaarsa namaati? Jaarsa namaa malee nama fadhu. Anammoo garuu masaanuun barbaada. Masaanuu maara kun qabu yoo na gubba dhufteesi qaaluma kiyya gootee tumaan nama duraa ta'e wajjaa jiraannu yoon booda dhageessi wal kabajnee yoo jiraattees maara kun qabu. Baatu lachallee maan ta'an kanaan deemuuti. Abannee karaa keenya oofuu mirga qabnallee. Balaa jaarsa jira jirtu maal jettan? Yoo qabachuu danda'an qabatan yoo qabachuu hin dandeenye waan hin godhuuf takka hin qabu. Haa ta'u. Yoo na godhe numaan qaba hin qabattee yoo jabeessu baatte irmaa hin qabu. Kanaafuu. Mee maal jechuu dandeenya? Kana irratti maal jechuu dandeenya? Waan isaan yaadan hundi keessanuu dhageettanii jirtu. Kanaafuu dubartoonni jaarsa keessan ijoollee kanneen irraa jara kanneen irraa fagootti eeggadha. Fagootti isin harkaa fudhatan waan ta'eef. Shamarran dhiira furdaatti heerumuuf karoora qabdanu kottaame viidiyoo kana waliin ilaalla. Amma inni kun adda fuudhee ilaal isii dhiisee foolii nyaataa wayii natti dhufaara jedhaa ilaal. Hindee eessaa waa nyaata maara. Aboo eessa deemte dhaatti isiin? Amma koo jedhaa foolii asii indaangoon nyaata maara hangaraaduu waan fuudhee duuba sana taa'a. Hindee boosii maal gootaat? Ana misiroo dabatti gattee nyaata nyaachuu dhuftaa? Awwa taa'imee deemiti. Of qaba jedhaa Holla amma nyaata argateerani. Maal taate? Ana moo nyaata siqa? Nagadhiis jedharani. Of kabaji. Ollo sinii kaawwate beekte. Yoo feete sinii kaa'achaa jirani. Deem sadiin siikee deem. Hayi. Wanti nyaata naa jaalu jira. Ilaal faayidaa dhiira furdaa jechuudha kana jechuudha. Asirraa baradhaa kottaati. Dhiirri furdaan jechuudha. Miila indaanqoo tokkitti argee warra isaa kunoo ari'ee ga'e jechuudha. Yata abbaatu. Hayi. Nyaata na dhorkitee fuudha maaliin fuudha bu'aan jechaa jira lalbootee beera nyaata. Nyaataaf jedhee gaa'ela isaa akkanatti addaan diiguu danda'ee jira. Kun sirrii miti. Namoonni akkanatti dursa garaa keessaniif kennitan waan akkana kana irraa osoo of eeddanii maaliif garaan isin mo'achuu hin qabu, nyaanni isin mo'achuu hin qabu, isin nyaata mo'achuu qabdanii. Maal isaadini? Kennaadha. Giiftii ajaa'iba jechuudha. Innaa yeroo banda beeta. Kalaa kazoor yoo bantu giiftiin kun amma akkatti banamu saaxiniin kun jechuudha. As qabdee gootee banta. Ishii utaalchifti. qoy kan jarjarinii maal taate? Sorry guys, kennaa hedduu waan jaalladhu. Maaluma taare? Kanaafuu hin jarjarin kan ishee. Maal fideera? Eeban hin jarjarre. Sanaa jarri chokkolaa irraa jedhee Hin jarjarre kun. ishee baqush. Akkamittiin bana? As qabdee goota. Akka gamasiin godhamu gamasiin. Akka dafee banamuun artee akkas banama. ስለዚህ achi darbitu. Nin darbaa. No darbitu. As kana qabdee akkana harkistu. Daftee jechuu akkana qabdee goota. Harree akkas jechuu. Maakii miskiina piraankii ajaa'ibaa taate jedha. Kennaa qabatee fi dhufee jira. Keessa waa kaa'ee jira. Bantii keessaa fudhatta jedhee itti himaa jira. Garuu maaluma keessa kaa'ee jira. Mee haa ilaallu. Si qabaa fidi kuno fidi qabadho akkana qabayyee. Maal goonye? Azaa? Maal sodaachistee bara? Maal sodaachisne qabi? Deem. Gootee itti qobisu. Wanta dha fakkaan jiraami. Waan das nama jedhutu. Wallaahi. Bush dha. Wallaahi. Wallaahi.
يا ربي أكو من نرجو كابيها إيه كنا كابي كفتة كاين كفتة وباية إنما ناسيسا كفتة بوت جرتي باية ناتجي شودا akkanatti irratti hojjetee jira. Viidiyoo namatti tolu. Viidiyoon itti aanu viidiyoo maakii torbaan kana sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti miidiyaa hawaasaa irratti namoota hedduu ajaa'ibsiisee jiru. Mee haa ilaallu. Viidiyoon kun viidiyoo AI'dhaan yookiin Artificial Intelligence'dhaan hojjetame. Yeroo ammaa kana suuraa namaa sooshaal miidiyaa hawaasaa garaagaraa irraa fuudhanii gara viidiyootti jijjiiruudhaan namoota hedduu irratti viidiyoo garaagaraa hojjetaa jiru. Viidiyoo nama saalfachiisu, viidiyoo qullaa waan hedduutu hojjetamaa jira. Kun kan hojjetamaa jiru AI'dhaan yookiin Artificial Intelligence'dhaan. Inni biraa asirratti wanti baay'ee na ajaa'ibsiisee fi na rifachiise namoonni hedduu viidiyoo kana jalatti yaadni namoonni hedduu kenneeru akka waan viidiyoo kana isin dhugaan hojjetteetti namoonni hedduu yaada garaagaraa kennanii jiru. Kanaafuu yeroo wajjin deemuu qabna, adda baafnee beekuu qabna. Maaliif AI'dhaan yeroo ammaa kana waan hedduutu hojjetamaara waan ta'eef kana adda baafnee osoo beeknee baay'ee bareedaadha. Kanaafuu guutumaan guututti viidiyoon kun viidiyoo AI'dhaan hojjetame. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Isinis yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'aa, laayikii godhaa, hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hangasitti yeroo gaarii.